أنا لا ينام ويكن أبو أكثر دكتور تقول جدي أرجتي أرين إذا كلي قلقلاترا إرجع فراني ترى إما بوتي حاجة ما تي بوا جرتي أنا يودكو أنا تولدي فيديو ورا بجلو نوكنا ورتي يونا من بيرو دفع كرات سنو ويا أكاسي كنا فكاتا فيديو كنا سمان إسني ورا بس كي أرجع جناني دكتور تقول جدي دعائنا كورا ربنا قرب بدأ ari illee seenetini gatti bute erga bute ramu achirra fago labasa lama deemsu halkan deemneni asin jira amma mana nama jira manguddo immoo abbaan haya jedha yookiin hindida abbaan nikah nu hidhaafini beene manguddoon kadhata jirti jaarsonni jechuudha ani immoo achirra fagaadhee jira yakka camaadha nama qaban waggaa 18 maaliif jattillee nan beeytu anillee guyyaa takketti hojjettoota argee lama funjidoolee harba butee akkasii hordoftoota akka hojjamtoota kee du'aayinaa godha baay'ee rakkoodha garuu buttaan seeraan ala yoo akka tasaa rabbiin godhini nu qabanii jiran yookaan isiin akkuma argitan nan beeytu nalleen jaalattu waan ta'eef natti murteessite waggaa 18 sanii gadi ijoollummaa wajjin bunne yoo gammaa dhukataa jirti akkasii dubbiin kana fakkaata ammaaf mucattii dubbisiisa jedhee. Rabbiin sirraa fixu abbo. Idaya dari si guya kanatti mul'atu artistii guddaadha. Ani Muktaar Jamalaan Muktaartuu jedhama artistiidha. Hin booyini callisii anuma jaarsa kee ta'a. Simaa akka taatu ofirraa na darbu kana ijoollee baay'ee warra warra fa'a. Akka jirtu heerumte bakka amma carraan kee hin jiru. Dhumatee jira carraan kee eega heerumte irraa lammata osoo anu amma gasi dhiirsaa namni tokko kasii fuudhu hin jiru. Dhalaa intalti dhalaa takka erga fudhatamte irraa fudhatamte anillee erga si fudhadheeraa si fudhadhe jedhama. Wanni erga kalee galgala erga gisee si bunneetira dhuma boota wanni ati siisusillee tokko hin jiru amma osoo itti si deemne ormaa keessatti si fedhu heerumte masin jiraan akka marattu akkasii ati waan kana ta'eef tasgabbeessii taragaaga'ii miti kun ofirraa raabannaa fuuluma kiyyaa ilaalu. Abiifti jedhin heenyu hojjeteetu waan haala takkite. Ayo bakka adii isin tokko jallis akkasii hordoftoota jedhan mataan dhukkubee jira qaata bootti viidiyoo kanallee nam tokko sila akka kaleetirraa manuu diqoo ragaa jettee yennaan malee akka kaleetirraa osoo eda namni nurra waraabu jiraatee waraabame kana ofirraa na xumuu fi ofirraa manna godhuu akkasii waan biri ammaaf as jira mana nama jira manni nu jirru kun illee mana sheekati aadaa biyya kanatti dhalaa takka buttee jette yoo nama sheekaa nama nikasii dhubiran geeffatini lamu yoo warrillee yammi namni ishii jedhee nikaa namaaniidhu akkasii hordoftoota akka hojjettoota keddu ayin keessan baay'ee na barbaachisaa anuufi garaan na rifatee jira akkatti qaacira bulee waa takka rafne mataa dhiqadheetiin namni akkatti jettee asubsi na taasoo dibde warra akkasitti jaarsummarra jiranii didanii hayaa jedhanii kun carraadha yoo abbaan kan akkasasu taate. صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله بسم الله جل جل قدر الرحمن الرحيم رحمة ما سار الحمد لله نعم سندر قالت عيساتي كنوك انجار Gaafinti abbaa manaa qawaanillee jechuudha. Abbaa manaa kiyya kun baay'ee amanallee nama miskiina warra jechuun akka allaalutti nama miskiina wayitii baay'een jaaladhalle baay'ee namanallee akkuma tasaa hin qabamee hin galee. Maasha Allah ayyee. Waliin dalaynaa jedhee anillee kalas waa takka yaadin hagaadha jirutti waa takka yaadin deebi'uufillee yaadin ani waan jiru achi argee hin dalayna jennee waliigallee. Kawali galte henna kana naso wanna kijiba wanna kana hingodane wali ka idnatti kakate abshirin godana njeda wanna sanimbo hingod mujirra hin olch yo anga fadummo ani rabbi re kawana tijettara tauna njed khani rabbi halisa hunna galu dide tuma disa ijalla yo anga shi terbu wadde mo ati yamiti kalasi gasti lakkisu fi situnatti ballese ye akadu modi wallahi Abo wallahi ajaa'ib atini jaalatta miskiina inni maallaqatti gad ergita maalleen immoo waan ati feetu sanirra loolu kasimi walumaa kala tole manaan jedha tole hin godha manaan jedha yoo ani immoo waqtan waasan hin dalagu wama biraa dalageenyi yoo natti ergummoo
maaliif akkas goote waliin galle natti hin kakanne yoo hin jedhuun ani rabbii achi taa'u kalas waan fedhe hin godhaa ati cadhisi maallaquma qofa ergi. Amma duuba mana jaareetteetti ergite moo akkamitti itti ergiteeti maallaqa? Maallaqa akkatti ergee katamaa jira lafa katamaa akkanaatiin mana biyya bakka akkanaatiin bitannaa lafa akka bakka kana bitannee mana ijaarannaa anatu asii erga asii furtattallee walii gadi hin deeyinu dalagii jennee walii gal hayyee jennee walii gal din jedhee lafa katamaa biraatitti bite jedhisee bakkuma biraatitti jechuudha. Din jedhee bika biraa bite hayyee duboo. Waa biseetuma waraqaan erga waraqaa dubbisnaarree maadire waraqaa dubbisnaan ani bakkeen bakka anaaf inni irra walii galle maaliif qayyarte bakka ani rabbi kaachirra taa'u jedhe. Isa duubaan gaafattee qabu jedhe. Isa duubaan gaafattee lafa san bitee jira ammoo bitamtee jirti lafti bitamtee manarra ijaaree. Lafa bite bakka itti walii galletti hin binne ayyee erga bittee fi kalaas haa ijaaramu manni. Erga bitte manni kee irra haa ijaaramu ka jireenya gallee walumaan laalleetuma ijaarannaan jedheen hayyee tole hin ijaara amma ka duraa hin sobe amma hin sobe itti dhiisee mana kifilii sadii manuma jireenya hin jedhee ijaare maana sobdaa yeroo baay'ee sobaa walii wara turan maana sobdadhu ati wamaan siin jedhe qofa godhuu malee maallaqa erguu malee hin dubbatin. Hayyee hin gala anjaartii feeti erga ofii keetiin horachuu feeti ani kun warra boru hin jedhu hin galaa dantaa nama guuraa jiran natti hin galin haga waan an jedhe kana geessisutti. Natti hin galin jaa? Natti hin galin yoo ati galte as jalaa deema natti hin galin haga waan kana geessisutti. Qaamaala inni itti gad ergitu qo'isuu jira jechuudha. Dalagachuu qabaa warri silaa. Akkasi duuba akkam maal murteessite amma duuba itti galtamoo ofirraa teesse? Yoo itti galtee inni deemannini akkamtu si malatu? Galee boolee yoo geessi bilbiladha gara biraan bilbilu guruun goru an abbaa manaa kiyya dhiisee guruun goru inni natti hin bilbilin natti illee hin galinii jedhe. Yaa Rabbi duuba hore maallayni huno riyaalli tana qabaayyee riyaalaa cinqii fidemma riyaalaa dubbii qabaa beek. Duuba ani gara rabbiitti maal badii itti godhe maal rabbi maal irraa na gaafatayyee yoo galelle si yalaa dheessa kanaan jedhaa jiru isa kammoo waan hojjaa qabne hunda diiguu isa silaa sharxiidha erga dubbata waan tokkoon godhani gara rabbiitti maaltu narraa eegama miidhaa ani abbaa manaa kiyyarraan gahe yoo jiraate kanuma bas waan biraan illee hinna biraa fuudhee maalii godhe homaan dhageenye bakka hooma jennera walii galuu dadhabne hin gala anjaartitee jayyeenaa horattana hin galin jedhe. Maaltu narraa eeggamu. Amma ati gara rabbii isarraa maal gaafachuu feeteeti? Maallaqatti erguu kana moo kunoo inni kan inni hin gala jeen hin galin naan jaa? Silaa inni waan jennullee walii galutti hin jirru didee kunoo na kijiba wama biraa dalagaati. Hayyee waan feetee godhi bakka barbaadde na jiraachisee qilee keessa anjaartiseeti hin galannaan hin galin natti jedhe ani akkam yoo godhe maaltu narraa eeggamaa ani. Wallahi dubbii lafee danqartee laagaa lafee laagaa seente tunni waan ajaa'ibaati. Duuba ammaa wabee taa'onni jiru takka yoo gartee maatiin hin galeettes natti hin galii siin jechuu jira. Usiituma maallaqa ergii waan takka yaadaa siin kannitiin jechuu jira. Egaa duraan dursee wanni nuti jennu beeyta tanaaf yeroo hedduu muummada haa dalagatu maallaqatti ergitanii hin qooyisinaa wanni jennuuf tanaaf bara yeroo hedduu dubbannaa beeke. Sigale amma ati gartee miskiina nin jaaladhaa kanatti aya miskiina ayyee miskiinni gartee hin galin siin jaa kunoo sigale miskiinni kee hin galinii siin jechuu jira. Maa waan kana ol ta'e taatee dhadhaanii ilaalanii asitti kunoo nama waa takka. Akka dubbatu nama ol ta'e nama hin dalagata asii anatti baduu waan filiyaa fi ilaalee yoo waan ta'u amma yoo inni akka ta'u akka bitaan galee akkam akka godhu. Amma ati maallaqa kee duunfadhuuti gali gaafa inni firraa si ari'e khalaas dhiisuma gaafirraa wanni biraan jirtu maallaqa kee immoo duunfadhu amma irraa eegalii maallaqa kee jabeeffadhu siif taati akkas ittiin gad argee yoo jettee dhaggeeffadhu maallaqaan itti gad argeennaan ati usteetu maallaqa erguu qabda malee galuu hin qabdu galee yoo maallaqa ergine inni nuu si hiika amma si galtee dubbiin si ati jaalala isaa qabda. Amma waan gootu maallaqa kee wali qabadhu gizee maallaqa kee wayyeeffatte maallaqa kee maal jette?
Innu barsiisee jira yoo waan ajjal qabe kana uffattee ergiteetiin waan kana geessin natti hin galini. Ati guyyaa mugalte haasofta amma maallaquma ergi kana xumure waan dalagaa jiru kana jedhe. Ani immoo wanni kun naan taane waadaa irra walii gallatanii miti akkamitti isinaan jettamoo wanni kun fuuraati. Yaa walitti mari'ataa dalaynaa waan dalayni jiraa jedhaan. Wallahi gaambee nuti yaa dubbitan dubbiin tun ni ulfaatti akkasuma amma gartee isaas jiraachisaa inni dalagatee tu mana isaa jaarrachuu ati jaarte itti kannite ti wanni goote gaafa ati niin galeetten haaya jeetuma galu wannichi si kaayee gartee ati wanni ittiin jirtu ukti teenya rabbi si haa gargaaru. Yaani wanti gara rabbiititti wanti narra jiru hin jiru jechuudha. Ani dalagadhaa olii qabadhaa. Dalagadhu haati dalagachuu barate dafka keetii bar maallaqa keetii bariif dalagachuuf malee hoo isa nyaachisuufi. Dalagadhu maallaqa olii qabadhu gali. Angasuma. Akkas. Kalas.